السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن جرت النبي في سنة فيانا وقت الحمد لله رب العالمين. أقسم كن لك سنة كن جرت نبتي نغافر كن ربي سنة بير حاجر السنة جتا كن لك سنة هرّا وروني ماتينا في التأي ماتينا فتا كومنتينا فتا كلماتي سنة ديبسو هوني برامون جيتش بربادين فيديو دقيقة سنة جتا دلوكم في باي ديريس كندو هوني دباتشو هدولي واي متأيو دكي سنة كن بيتا جري يادا متأيو دباي تفوفتي منامن جران سنة راي كيسا ديني حاصل بربادو قباب سي برسم قباب تقجيتو هوني جيتشو بربادي يا إجولي بي عربا جرتانيتو بي أفجيجيران biyya itti jijjiiramtee boota guddaa ga'uu dandeettu biyya itti maatii kee jijjiiruu dandeettu keessa teettee kafaree. Har'a yeroo ammaa tana biyyaayyuu bahuuf biyyuma ambaa tanaayyuu dhufuuf birrii 70,80,90 yoo xiqqaate birrii 50,000 jedhee yaada 50,000 garuu biyya dhiibbannatti fakkaata yoo xiqqaate 50,000 si jedhe maatiin kee qotiyyoo lama yoo qabaate tokko qambara keessaa baasee gurguree kaan immoo namarraa itti sii liqeeffatee ija namaa dhaabbatee biyyaas baase tokkoffaa akka of jijjiirtuuf akka ijoollee ambaatan qixxooftuuf si galee laakiin ati immoo samaraa dagattee waan biyyaa baateef karoora jireenya biyyaas baasa irraanfattee kinoo akkanarra jirta jechuudha. Wallaahi hedduu kafaraa jirta. Hedduu kafaraa jirta. Wanni beekuu qabdu namni tokko yoo si jaalate yoo higiriif si barbaade jedhee suunii jiraachuu osoo hin ta'in nikaa siidhatee maatii ofii si beeksisee maatii kee baratee sooliin jiruu oofata nikaa si godhatee jechuudha. Tokkoffaa haraama dalagaa jirta. Lammaffaa hiree teetii taphataa jirta. Si galee biyya ambaa kana keessatti namni hin jijjiiramne biyya galee neevar jijjiiramuu hin danda'u. Kanaafuu yaa ijoollee keenya tokkorraa tokko baradhaa. Kun yeroo jalqabaati shintoonni akkanaa kun irra deddeebi'ee jira. Irra deddeebi'ee jira. Kanaafuu dukkana isiniin malee jiru kana keessa ka'a. Kaayyoo keessan irra xiyyeeffadha. Jaalala osoo jechuuf hin ta'in jireenya kee kaburu jiruu gaarii jiraachuuf waan hojjettu olii qabadhu hin zalaabbadiin zargii namaatira lafa hin mariin uffata qayyaraa ooltee tiktook irraa afaan hin badin zalaabbadhu. Karoora jireenya biyyaas baase yaada horri kan kee kana osoo arginu gurra horra keetii eegi maqaa horra keetis eegi yaa obboleettiiti. Wallaahi hedduu nama gaddisiisa. Innaa eegee dhiiraa duuba deemtanii eegee dhiiraa ari'uu dhiisatee nama gaddallee sababina maqaa horra keetillee gurra horra keetillee hin nyaatin obboleettiitiin. Sa'aatii addunyaan walittirii taate kanatti addunyaan guddinaaf kanatti ariitu kanatti uummanni gaddeebi'ee kanatti sagagalu yaa rabbii. Wallaahi maali hoo maal taate hoo ibidda si qabate hoo haa namni tokko laal dhiirri takka maatii kee yoo sin barsiisne horra kee yoo hin baranne nikaa yoo si hidhanne hay yeroo akka si barbaade siin galu ani barnaa dhiba bara dogongoruma wal fakkaataa amma uummanni kun qolu haa dogongoruma wal fakkaataa. Baay'ee tokko nama jibbisiisa dhugaas hin jedha wallaahi maali hoo jedhaa baran maatiin kee amma haala kana dura si arginu sababa kan kee osoo nagaan biyyaa baatee of jijjiira jettee maatii kee jijjiira jettee haala kana yoo argamtu maatiin kee yoo si arge sababa kan kee dalagatee kufee yoo du'e hoo haa akkam taata. Ati osoo duutee hin awwaalamin as gubbarra duute jechuudha. Wallaahi gurra du'u mannaa maal jedhanii mamma kanneen beeku maqaa du'u mannaa maal du'u jedhanii
gurra du'u manna jiraa du'u akkasitti bifa manaa godha bana garaachidha. Obboleeyyan keenya karaa sirriirra hin jirtan. Karaa sirriitti deebi'a. Dhugaas ni jira. Karaan isin irra deemaa jirtan kun karaa sirrii miti. Zargii hin dhaqinaa. Koonsartii dhaqanii hin caffarinaa. Dalagaa keessan hin godha xiyyeeffannoo keessan jechuudha. Dalagaa keessan isin baasa. Akka har'aa kanaan miti boru yoo galte si gaafata. Boru yoo hiriyaan tante waan gaarii godhatte mana gaarii ijaarratte biizinasii gaarii dalagatte ati yoo haa jettee hafte jechuudha. Haa jettee sii gadi kun ta'uu hin qabu. Itti yaadi. Kabade badee ka jedhu itti yaaduu koonsartii kooromisii fiixan.